በፋኖ ጉዳይ ኦነግ ሸኔ ለሁለት ተከፍሎ እየተዋጋ ነው። ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር በተገናኘ በተፈጠረ አለመግባባት በምዕራብ ሸዋና በወለጋ ያሉ ሁለት የኦነግ ሸኔ ኃይሎች እርስ በራሳቸው ውጊያ ያደረጉ መሆኑ ታወቀ። ገሩ ወሬ ወቦዴ ገረየተን አከይ ጆሌሰን ሚነቱ ከገድሞ ጎዳ ኢንኮ ቆዲና ጆሌ ዝንጥና ወለጥ ነቂና ሊቭ ዘመሎን ኢንኬስሜ ስነጀነ ሲንጀነ ማለ ኢልማን ገንዳ ኢልማን ጎሳ ኢልማን ኩታ ኮታ ሲንጀነ ካኑት ጀነ ኢልማን ሰባ ኮታ ሲንኬስሜ ስና ኢልማን ሰባ ኮታ በየከኛ ወሊን ቀብሰውና ኢልማን ሰባ ኮታ ummata keenya rakkoo gidiraa keessa baafna waliin jennee akkasumaanitti ammallee ilmaan sabaati saba kana qabsoofna saba kana immoo oduu keenya jalqabaatiin tibba kana ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatii fi akkasumas ammoo ajajaan giddugaleessaa waraanichaa Jaalsanyii Nagaasaa wal dhabanii aleellaa walirratti gaggeessaa jiru odeeffannoon jedhu bal'inaan qoodamurratti argamu. Dhimma kana irratti ammoo Jaalsanyii Nagaasaa tibba kana haasaa xiqqaa isaan taasisan tokko arganneeti jirra. Akkasumas ammoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana irratti ammoo Jawaar Mohammad kana dura dhaamsa inni dabarse waan qindeeffanne qabna guutuu isaa isin biraan kan geenyu ta'a. Oduu keenya isa itti aanuun ammoo qondaaltonni naannoo Amaaraa labsii yeroo muddamaatiin hidhamanii manneen hidhaa keessa jiran nyaata lagachuun nyaata didanii jedhame. Qondaaltota kanneen keessa ammoo Kiristaan Taaddalaa tokko kan ta'ee fi nama garee finxaaleeyyii ijaaraa ture keessaa isaan jalqabaati. Qondaaltonni kun ammoo maaliif nyaata lagatanii akkasumas ammoo qabsoo Jawaar Mohammad gaggeessaa ture kan nyaata lagate isaan ammoo koppii godhanii jechuun itti qoosamu irratti argamu. Guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduu fi odeeffannoo galgala kanaa qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammoo yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuun nu gargaaraan affeerraa keenya isa yeroo maraati. Kallattumaan gara guutuu isaattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin qondaaltonni siyaasaa naannoo Amaaraa labsii yeroo muddamaatiin hidhamanii manneen hidhaa keessa jiran nyaata lagachuu maatiitti himan. Naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsamuu hordofee miseensonni paarlaamaa hidhaman lagannaa nyaataarra jiraachuu akka isaan yaaddeesse maatiin himuu irratti argamu. Aangoonni siyaasaa miseensota manneen maree federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa turan kanneen mooraa leenjii loltoota Awaash Arbaatti hidhamanii akka jirantu himama. Keessattuu haala namoonni kunneen keessa jiran sirnaan hubachuu waan hin dandeenyeef guddoo yaadda uumaatiin BBC'tti himan. Akka BBC'n gabaasetti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana mareechaatti walitti qaba koree dhaabbii dhimmoota bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa obbo Kiristaan Taaddalaa, miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagarii fi akkasumas ammoo miseensi mana maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Boyaaloo akkasumallee ammoo namoonni siyaasaa waliin hidhaman kaan irraa onkololeessa 2023 nyaata lagachuu jalqabuu himaniiru. Aangoonni kunneen miidhaa uummata Amaaraa dhiittaa mirga namoomaa irra ga'aa jiruu fi hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu mormuuf lagannaa nyaataa eegaluutu himame. Aangoonni kun ammoo dhiittaa mirga namoomaa isaan jedhan eessa akka dhufee fi akkamitti ammoo akka quba qabannis wanti odeeffannoon bal'aan ba'u hin jiru. Haala hidhamtoonni kunneen keessa jiran ilaalchisee odeeffannoo ba'e kun bal'inaan kan dhaga'ame miidiyaa hawaasummaa irrattidha. Waa'ee namoota isaanii hagas maraa quba kan hin qabne maatiin waa'ee isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti argan akka arrifachuu himaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mooraa qondaaltonni siyaasaa keessatti hidhaman kanneen keessatti walumaa galatti namoonni 53 hidhamanii akka jiran ijaan arguu ibseera. Gaazexeessitootaa fi miseensonni paartiilee siyaasaa mormituu namoota hidhaa jiran keessatti argamuu jedheera. Aangoonni siyaasaa kanneen qabiinsa mirga namoomaa himatanis poolisiin garuu sirreeffamtoonni kunneen mirgi isaanii sirnaan qabamaa jiraachuu kaasa. Wallaansa fayyaas argachaa akka jiranii fi maatiin isaanii waliinis wal argaa jiraachuu poolisiirraa dhagahuu isaa Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsuu irratti argamu. Baay'ee kan nama gaddisiisu ammoo Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qondaaltonni ABO manneen hidhaa keessatti hanga lubbuu isaaniitiif sodaa keessa galanii jiranitti takka adeeme hin beeku. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo maqaa Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin kan daldalu yoo ta'u guutummaatti jechuun kan danda'amu garee finxaaleeyyii Amaaraatiif dhaabbachuu itti fufeera. Komishinichi ammoo qondaaltonni ABO manneen hidhaa keessa jiran qaamaan deemee daawwachuun haa hafu. Mootummaan ammoo qaamotaa fi akkasumas ammoo qondaaltota ABO akka gadhiisuuf takka dhiibbaan taasisee hin jiru.
Keessumaa ammoo qondaaltonni tokko tokko fayyaa dhabanii hanga wiilchariin deemuttis kan ga'an yoo ta'u, dhimma kanaaf ammoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa jechuun of waamu kun ibsa iyyuu baasu erga dhiise bubbuleetii jira. Gama keenyatti yoo deebinu ammoo haati manaa obbo Kiristaan Taaddalaa adde Naardoos Addisee abbaa warraa koo erga akka lakkoofsa Itoophiyaa gayyaa 15/2015 poolisii federaalaatiin qabamee eegalee hanga koomishiniin mirga namoomaa gabaasa baasutti eessa akka ture hin barreen turre jedhan. Ergasii booda ta'uu yeroo 2 yookaan 3 qofa bilbilaan argachuu himti haati manaa isaa tun. Kanaaf ammoo haala fayyummaa isaaniitii fi qabiinsa isaanii odeeffannoo gahaa akka hin qabne himuun qaamaan argachuuf gaafatanis didamuu ibsan. Haati manaa obbo Yohaannis Boyyaaloo aadde Heezar abbaa warraa isaanii dhukkubsachuu dhaga'uun maatiin hundi jeeqamuu himaniiru. Sirreeffamtoonni kunneen Awaash Arbaatti hidhamanii jiraachuu isaanii koomishiniin mirga namoomaa erga ibsee booda garuu yaalaaf dhoksaan gara Finfinnee geeffamanii akka turan dhaga'uu kaaseera koomishinichi. Garuu haala isaan keessa jiran qaamaan akka hin argine koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa irra deebiin ibse. Haati warraa Dr. Kaasaa Tashaagir aadde Yichaaloo Zalaalam haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenye bilbilaanis daqiiqaa muraasaaf argannaa jechuun haala miidhamtoota kanneen irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne himurratti argamu. Hokkaraa naannoo Amaaraatti ka'een booda labsii yeroo muddamaa labsame hordofuun magaalaa Finfinnee fi naannoolee birootti hidhaan jumlaa seeraan alaa raawwatamu jaarmiyaalee mirga namoomaatis ni himatu. Dhimma kana irratti ammoo gama mootummaatiin hanga oduun kun qindaa'etti deebiin laatame siin jiru. Jaarmiyaalee mirga namoomaa Itoophiyaa fi jedhanii fi maqaa Itoophiyaatiin daldalan kunneen ammoo akka waan ammoo sabni Amaaraa addatti miidhamaa jirutti yeroo namni tokko qabamellee ibsa baasu irratti argamu. Faallaa isaa ammoo Oromiyaa keessatti kaan isaanii ammoo sababa waraanaatiin beelaan yoo du'u, kaan isaanii ammoo manneen hidhaa keessatti dararamaa, kaan isaanii ammoo rashanamuun ajjeefamu irratti argamu. Jibba kana gareen finxaaleeyyii Amaaraa Wallagga keessatti waan isiin raawwachaa turte ammoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gayunaatti ibsa tokkollee hin baafne. Faallaa isaa ammoo manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa guyyaa kaleessa ibsa baaseen ajjeechaa Wallaggatti raawwate saniif ragaa baheera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo guutummaa guututti maqicha jijjiirrachuu malee wanti biraa isaaf hin hafne. Darbee ammoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa paartii siyaasaa Amaaraatti akka jijjiiramuuf namoota hedduu biraa komiin guddaan irratti kaa'atee jira. Nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira jira mun beeyna bara ta'a keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Oduu keenya isa itti aanuun ammoo tibba kana miidiyaalee idilee dabalatee miidiyaa hawaasummaa garaagaraatiin ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo kan ta'an wal dhabanii jechuun bal'inaan qoodamu irratti argamu. Odeeffannoowwan akkanaa eessaa dhufteen isaa hin beekamnee fi ammoo akkanumaan lafaa kaa'amee faca'amu kun bal'inaan miidiyaawwan irratti yoo qoodamus argineerra. Ajajaa olaanaa ABO WBO Jaalmarroo Dirribaatii fi akkasumas ammoo ajajaa olaanaa ABO WBO zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa wal dhabuun qaamni kun lamaanuu gamaaf gamana goruun haleellaa walirratti gaggeessaa jiranii jechuun bakka isaan itti wal haleelaa jiran himuudhaan miidiyaan tokko tokko gabaasuu irratti argamu. Odeeffannoon kun ammoo dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu isaa gama waraana bilisummaa Oromootiin akka dhaabaatti deebiin kennamu baatus ammoo tibba kana haasaa kan taasisan Jaalsanyii Nagaasaa ajajaa olaanaan ABO WBO zoonii giddu galeessaa akkas jechuun dubbatan. Kanaafiyyuu WBO gandaan qoodam taare kanarra. Gandaan hin qoodamnu, amantaan hin qoodamnu, kutaadhaan hin qoodamnu, Oromoo saba jennee manaa barbaade. Kanaaf jalqaballee noora isin keessummeessina gaafa jennu ilmaan sabaa koottaa isin keessummeessina jennee siniin jenne malee ilmaan gandaa, ilmaan gosaa, ilmaan kutaa koottaa siniin hin jenne. Kan nuti jenne ilmaan sabaa koottaa isin keessummeessina, ilmaan sabaa koottaa biyya keenya waliin qabsoofna, ilmaan sabaa koottaa uummata keenya rakkoo gidiraa keessa baafnaa waliin jenne. Akkasuma miti ammallee ilmaan sabaati saba kana qabsoofna. Saba kana ammoo kutaa, laga, amantaa eenyuun iyyuu gargar hin qoodannu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booda daandii biraa, daandii kutaa, laga, amantaa waan kamii kan isatti dhufu keessummeessa. Keessummeessu jechuudha. Kanatti keessummeessitu akka sabaatti kan itti dhufe ni keessummeessa. Waraanni bilisummaa heera qaba, seera qaba, shiftaa miti jechuudha. Kanaaf akkuma dhageessan ammoo ajajaan olaanaan ABO WBO zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa tibba kana haasaa isaan taasisan kanaan akka dubbatanitti ammoo qabsoon Oromoo gandaa fi akkasumas ammoo bakka wal hiruu bira darbitee jirti jedhan. Bakka qabsoon amma faffacaasan hin jirtu kan jedhe ajajaan zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa
qabsoon ammoo walitti diranii ammoo qaama lama Oromoof Oromoo wal dhaanii milkaanis akka hin jirreebseera. Kan sanirraa darbe ammoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti dhaabaaf hoogganamuu qabaa fi akkasumas ammoo karaa dhaabni deemuuniin akka deemu ajajaan giddu galeessaa kun dhaamanii turan. Waraana bilisummaa Oromoo kan akka wal dhabuuf ammoo shoora olaanaa kanneen taphatan bal'inaan hawaasuma Oromoo keessumaa ammoo warra diiyaasporaa akka ta'anis bal'inaan ni qoodamu. Diiyaasporoonni Oromoo ammoo akkuma waraana bilisummaa Oromoo deeggaran waraanicha kana yeroo adda addaattis walitti buusaa turaniiru. Shiraa dalaguun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif bosona keessa jiru akka wal haleelu waraanni kun walitti garagalee ofiisaatiif akka miidhaa walirratti gaggeessuuf ammoo qoodas bahachaa turaniiru. Haa ta'u malee ammoo akka miidiyaaleen jaratti faafarsanii fi soba fakkeessuun akka waan waraanni bilisummaa Oromoo dhimma faannootiif wal dhabeettis bal'inaan qoodamuu miti. Kanaas ta'ee sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wal dhabuu baatee ammoo waraanni kun akka wal dhabuu fi akka waraanni kun ammoo walitti mufatee bosona keessatti walitti dacha'ee wal miidhuu warri taasisan akka irraaf qusatan kana dura xiinxalaa siyaasaatii fi gameessi siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dhaamaa turan. Obbo Jawaar Mohammad sagantaa kana dura biyyoota alaa bakka garagaraatti qopheessan yookaan ammoo imala galatoomaa taasisaa turan irratti sagantaa tokko irratti haasaa taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo qaamonni diiganii fi ta'anii odeessuun ololaan adda facaasan biyya alaa keessa akka jiran dhaamsa dabarsanii turan. Bobo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna. Nu qabsoo nagaatti amanna. Isaan qabsoo nagaa hin hojjenne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru. Akkasii miti. Nuyi tooftaa fudhannee jira. Tooftaan biraa doongora jennee amanna. Why don't you give us credit? Biyya xiqqoo wayaa nagaa dubbachuu bobo jettee yaamuu dhiisii ciinama goruu nama ficcisiisu keessatti nuyi bar koongiresii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where you? San qofa miti bar dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti. Finfinnee teenyee daasporaa teenyee mi bar Finfinnee 4 kiiloo cinaa teenyee dubbanne bar kana. Garuu warri obbo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinettuuf eeggannoo godhaa. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Waan hojjetamu ala kanatti waan nama qoqqoodu waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira hin beekna bar ta'a keessaa kana. Nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa. Isinitti hima. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nuyi karaa itti amannee jira. Yoo dandeessan gargaara. Yoo dandeenye karaa hin ta'a jettan san gargaara. Garuu negative energy ila. Nuyi waan hojjennu waan dubbannu hin beekna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar. Toxic energy nutti hin ergina. Ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne. Summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromummaa. Show your love for your brother and sister. Show solidarity. Kanumaan jedhaa galatooma. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata isaatiif akka amanetti hojjechaa waan jiruuf warroonni ammoo biyya alaa teessanii waraana kana wal dhorkitan adaba godhadhaa jechuun dhaamsa dabarsee ture. Haa ta'u malee ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kun ammayyuu wal dhibdeen keessa akka jiru namoonni isatti dhiyoo jiran haa himan malee waraanichi gama isaatiin deebisaa quubsaa laatees hin qabu. Ni keessummeessitu akka sabaatti kan sitti dhufe ni keessummeessa. Waraanni bilisummaa heera qaba, seera qaba, shiftaa miti jechuudha. Kanaaf hoogganni kamiyyuu ennaa si hoogganu, hoogganni kamiyyuu ennaa nu hoogganu heeraa fi seera dhaabichaa keessaan nutti dhufuu danda'u qaba. Heeraa seera dhaabaan ala kan dhufe immoo inni iyyuu hooggana waraana bilisummaa Oromoo miti, hooggana dhaaba kanaa miti jiru. Waliigalee heera qabna, seera qabna kan ittiin billu hoggana keenya maal keessan laalla heeraa fi seera dhaabichaa keessan hoggana keenya laalla. Isinitti kan ittiin malaaltan heeraa fi seera dhaaba keessan malaaltani hoggana keessan biratti kan keessan laaltan heeraa fi seera dhaabichaa keessan laaltani gaafa heeraa fi seera dhaabarraa hogganni kan maqu yoo taate isa karaarraa maqee jechuudha. Kanaaf isa waliin waan karaarraa maqtuuf tokko illee hin jiru. Hogganni keenya heeraa fi seera dhaaba keenyaati. Waliigalaa?